Ana arraas dhuguma Oromootiin dubbadda. Arraas boruus dhuguma gartee. Dhuguma dubbanna gartee yeroo amma gartee waltas gabbeessan yeroo dhugaa jirtu ummata ifitti himanii enough sigale nigah yeroo jaani male yeroo gartee akkanumatti gartee waltas gabbeesina maarroochi jira mee maarree no harkaa baha mee miixirqishoon no harkaa baha jaani yeroo gartee bira hukunnusan fixannee jirra jechuudha buleessa kiyya fixannee jirra waan ta'eef isin maal gootan invite share gootaniiti waliin gaggeessanii jechuudha amma sagantaa kiyyattiin seena kunis irra nu dhaqqaba irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kanneen salaamtaa kanan jenne yooyya ilmaan Oromoo harka fuune dambalii qilleensaa gubbaan xiqqaa guddaan harka fuune warroottan waliin qabsaa'u turrees hangandummaan nu jala qaallicha jalatti hambiftees waan isaan barreessan irra laalina maaliif yeroo hunda namaaf bakkaan qabasi galee namoota kana waan wajji dabarsinee jira khabajaa walii qabnu jira galee durumaanuu isaan qabsoo Oromoo jaalatanii Oromoo miidhame jedhanii gartee qabsootti seenne gandummaatu qabsoon naga jechuudha qabsoo Oromoo irraa isumaan beekan qabsoo Oromoo keessatti seenaan isaanii hedduu dilasii miti so saniifuu nama kana hedduu irra laalinaa namoota gartee waliin صاحب السجن كعربني جون سنغرتي صاحب من هيدا توري جرما شيخ كيكون الرغدان انساني غافا غرتي غرسان كون غدن نغلچي من هيدا توريسن صاحب السجن تورنسي غلي صاحب خبجا ان الراقب نبيرا هدو ان الراقبني نرانتو كنا هانا ربسني ناربساو ما ديبتي سيغلي سو اما غرا سغنتا خينيا سينا اكوما درا isini himetti Jawar Muhammad arragarte dhufeeti dhugaa dhodhoosee jechu akkana la kan barbaada mukhana ani amma dura sini dubbadheen ture hayyuun kun afaan qabsiifame sheekotiin dilli makkatti namicha kana faarsitu jaalatteeti miti qeensiin namicha kana faarsitu jaalatteeti miti hayyoonni namicha kana faarsu jaalateeti miti sigale maalif waan kana keessaan ture sirrittiin beeka sigale sirrittiin beeka sirna tokko wajjiyoo dalayde qeequu dandeessa akka keessan alumaa gartee qeequu miti wajji dalaynee wajji lafaanee reefu isinii barreesseetiin jira haga nuti abiyyin lafaane haati isa deeyseetti lafaane wallahi tan qabnutti dhabne itti diigamne itti xiqqaanne itti nama keessa galle itti tufamne kana maal irra deddeebuu taati maaliin irra isinii hima sigale waan asin nubbahee jechu namicha kan arra jijjiirama boru jijjiirama iftaan jijjiirama hoggi ati xiqqoo gartee udaan kanarraa dhiitee ol baafte inni duru torbaan itti aanu marmeela udaan ikkuti arra isiniin hin jenne jecha kana sigale arra isiniin hin jenne yeroo hunda isin point ilaaltan Dengaddas isini dubbaddeetiin ture qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachuuf deemti viidiyoo ma dengadda dabartana keessatti qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachuuf deemti kana booda akkamma deemamu kanatti nama jeesaa nama hidhaa nama cabsaa nama baysaa gartee itti fufuun hin dandayamtu jala mureetiin isini qabsoota nabar nama qabsaa'ee fide malee akkanuma namichi kun gubbarraa mootii ta'ee gadi hin buune jechuudha nama gatiitti khafale namaatu itti hidhame namaatu itti buqqe namaatu miliyeenaan gartee abdilleen itti buqqaase sigale miliyeenaa gartee kuma shan janii gatti keessa malee miliyeenaan namni itti dhume itti torchi ta'e itti qabsaa'ee dhiiga namarra deemaati qaallichi kun itti dhaqee jechuudha dhiigarra deemaa ture san dhiiseeti amma dura maaliin isiniin je namni tokko bakkarraa ka'e gaafa tuffate nama wajjin ka'e gaafa tuffate dokkee shiroota nagaraa guuttatee gaafa nama tuffachuu eegale dhumti isaa ichiin isiniin je arra jawween gabbeheeti gartee afaan isin beeytaniin sirritti gabbee isinitti himee jechuudha sirritti isinitti hime sigale mootummaan kun nama silaa ija qabu nama silaa gaafii isa gaafachuu danda'u wadalloota aangorra guuratee nama silaa akka nama yaadu hunda yaasee fixe dheengadduma isiniin hin jenne sigale
namichi ati namichuma kana faarsi feetu heera dhaabaa cabse feetu wanti god isuma ililji goftaa kiyyaji goota kiyyaji jala sagadi memmalala nama oromiyaa tattaa'e kaabinee fi kaadiree tana arrabsu yoo nugustichuman tuqinatin tuqamtu jechu khusirna nugusaa kan dheengadda nuti iyyaa turrisan jaawararra dhufee takka takkatti isin barabbaree jechu sigale wanni gartee haarayni ani sinitti iyyaan turin ta'arra jedhamtee hin jirtu jechu afaan nama diimaatii fi nama gurraachaa keessaa bahuu yoo taate malee afaan jaawarii fi afaan ka'abbu taati bahuu yoo taate malee wanni nana sirratti dubbattiin sirna kanarraa ta'arra dubbatamtee hin jirtu jechu gaafa sanyiin galu maaliin isiniin je baal gartee nageenyi bu'un jiru milishaan tokko galeedhaaf gartee naamusa waraanaa cabsee si ari'aniif ati galteef nageenya ati galtee buuftu hin jirtu jee naasoyne hayyoonni guutuun tanuma haasawanii jechu sigale saniifu isimee isinummaa warri sheekka abbutaa jala yaa'ee sheer invite godhuu ture kunu is dinqisiifadhaame anaas dinqisiifachaatu isiniif is dinqisiifachaa dinqisiifadha matuma keessan soo saniifu wanni godhamuu qabu qaceele dheengaddalle isinii himen oromoo keessa haga ammaa namni hundi yaa abiyyi sirraawi yaa abiyyi kana ta'e yaa abiyyi nama dhagaye yaa abiyyi marihad yaa abiyyi gattaayi dubbadhu yaa abiyyi naman tuffatin jechuu jira malee namni tokko sirna kana diiguu irraa hin qabuu jee isinii dubbadde moo hin dubbanne jawweeni sarra sirna kana diiguu didu ta'u qaceelchuu didu jijjiiruudha qaceeluu didu hallayya qaceelchuudha jeetuma dubbatee jechu siyaasan kara deemtu beekuu qabda mootummaan tokko amma dura maaliin isiniin je mootummaan tokko guyyaa dhalaturraa gabbu'aa dhufaa jaalaltii isaa dhageettiin isaa beekumsi isaa fudhatamni isaa guyyaa inni maraxamurraa gabbu'aa dhufaa isiniin je maaliif Ameerikaan guyyaa 100 keessatti mootiin tokko maal dalage jettee kennitiif baatii 3 fi guyyaa 10 keessatti maaliif Ameerikaan kennitiif osoon jaalaltinii fi gartee hamoonni ummata jiru sun gartee ummatarraa gadin qabbanoyne gadin tasgabboyne gartee sagantaa isaanii bakkaan gahachuuf dafee mootummaan tokko guyyaa 100 keessatti jijjiira kun waggaa 100 nama jijjiiru miti amma duraas maaliin isiniin je womaan isiniin jeen isin yaadachiis amma duraas inni paarkii gartee dubra amaaraa kana keessatti taphachiisuu fi kaadiree fi ilmaan kaadiree keessatti taphatan kana ijaarrachuu malee rakkoo ummataa quban qabuun jawween isarra dhufeetuma hoteela gartee arabni wajjitti bashannanuu fi injoo itti godhuu fi kana malee indazaa na'u amaaratti jechiisisan kana malee qubaa hun qabanii bar guyyaa amaaraa arrabsaa oolanii halkan amaaraa wajji bulanii bar isin shawwaduuf halkan nafxanyaan fannoon dhuftee biyya nurraa fudhachuu deemti fannoon dhuftee jijjiirama fudhachuu deemti jechaati halkan mana kaayyatanii taa'an fannoodhaa barisinu mataan isii fannoo namni sigale namni Daani'eel Kibrat waajjira keessaa qabu akkamiini zamane kaasee arrabsuu danda'a namni Daani'eel Kibrat waajjira keessaa qabu akkamiini Iskandar Naggaa arrabsuu danda'a fannoo mana kaayyattee fannoo alaatii fi fannoo mana Negro House Negro jettee kan Ameerikaan adda fuutu san jechu Negro manaatii fi ta'alaa jechu gabra manaatii fi gabra alaa fannoo manaatii fi ta'alaa jechu fannoo mana kaayyattee fannoo gangalchaa bultee fannoo iyyisiisaa bultee fannoo wajjiin dazzaan hojjechaa bultee akkamiini gabbaatee Oromoo fannoo dubbatta sigale amma ajanda maal fidan fannoo wallagga jaaramuu deemti fannoo wallagga jaaramuu deemtu hin jirtu na dhageeffadha yeroo hunda break news nan isinii fidu ittuma dhuftani tajaawar ittiin deebi'a fannoo wallagga jaaramte janii ibsa baasuu deeman fannoo raay qawwee hiinaa janiiti amma dura dubbachaa turan warra gartee dammaqaanichi wallagga keessatti hidhaanii sise sanirraa qawwee hiinaa je'eeti hanga communication mootummaa naannoo Oromiyaatiin baatutti ibsa baasuu yaadattan moo yaadattan qawwee san amaaraa dhiisuuf jecha nugustichitti khaanaan
bifa fannootiin isaan jaaranii ni fincilanii jaanii akka Oromoon moordumtu akka Oromoon moor rakkattu akka Oromoon moor buqqaatu maal godhuu deeman bifa fannootiin ijaaruu deemanii jechuuchitti gurraa fudhadhu waan hin anjuuttuma dhufuu teessa viidiyoo kiyya kanaa solkaan fannoo Wallagga keessa jaaramu jira fannoo Wallagga keessa baroodu jira jaaniiti faarsee bulaan maxxansu jira jechuudha qawwee Amaararraa akkami fuutan je'amee waan itti dheekkamameef Amaarri qawwee kennameef akkamitti hiikkata je'anii waan itti dheekkamameef sigalee sababa fannootiin fannoo if jaare ja'aati je'anii keezii qopheessanii fi ichi keessatti hidhachiisanii uummata keenya ficcisiisuu deemanii jechuudha guurii gurraa fudhadhu dhageeffadhu sirni kun jaawarilleen isinii hime hayyoonni hundinuu isinii hime nutis isinii himne guutuun namaa isinii himu jira jechuudha namichi aangoo isaa malee waa takka waan Oromummaa jaan tana irran kaayyan waan talkaashaa asirraa gartee mirga muslimaa eege maarree eege jibuutun waan qoroora tana dhiisaa tana jalaa yaa'inaa sigale tana jalaa deemtanii deebii kennuuniif sigale waan gartee sirni sunillee quban qabu barwaana amma isin asirraa piipii maarroo jettanii arrabsitan waan maraattu asirraa iyyaata nafa namni piipii nu quban qabdu mataan piipii namni sun iyyuufillee quban qabu waan kana bire kutaa sigale piipiin qulqulluun urjinaal no sheekka abbutaa fa'aa as deebi'a dhageeffadhaa sirri waan isiniif nuti gartee dhuka keessaa finnee isiniif naayyu sosaniifu fannootu jaarame jaaniiti qawwee duraan mootummaan naannoo Oromiyaa ni hiine jettee kijiba ummata shawwaduu durte siistamaan qawwee san dhiisuudhaaf fannoochitti ijaarre jaanii fannoo jaanii ummata keenya ficcisiisuu deeman gurra si calawu fannoon ichi jaaramuu deemtu jirtu fannoo isaanii jaarrachuu deemanii jechuudha sigale saniifu tana qabaddaa boodatti dhuftan silaawu BBC irraa kunoo isiniin himne jechumaaf hin ta'an tanaas gaafa isinitti dhuftan booda kunoo yaa Oromootiyya isiniin himne jeetumaan isinitti iyyuu ta'a jechuudha anuma rabbi galfatee bariyaa buleessa anuma qiyaamaan baate kunoo isiniin himne jechumaan umataan na baqaqe soo saniifu sirni kun sirna aangoo isaa malee irra kaayyatee miti Oromooniif qopheessuu qaba Jawaar Mohaammed jira wanni majira sigale wanni majira sirna kana Abiyyirraa Itoophiyaa baraaruu qofa malee waa'ee aangoo yaadu waa'ee akka isin wanni humaa siyaasaan hin galle basirra waan isinii kannan isinii dhorkatanii dachii isin dhorkatanii maarre bar mataa jirutti imaamata martaa bar mootummaa jirtu keessatti wahiin dhabe jettee iyyitaa bar biyyan diigamin keessatti dachiin dhabe jettee kondominiyeemin dhabe jettee iyyitaa bar wanti nu qutte isiifuu diigamtee dhumtee mee nuti waan maraaterraa waan gartee ifiifuu ciccitee bosobbosee sirna gartee ifiifuu hallayya deemurraa nuti maal eeggan mee nuti maal sirna kanarraa fudhachuudhaaf sirna kanaa waa ifiifuu kute waan kute Bashaar al-Assad kalammaffaa warri Bashaar al-Assad kondominiyeemii kenneef harreeyse jira warri Bashaar al-Assad maallaqa kenneef harreeyse jira warri Bashaar al-Assad dachii kenneef harreeyse jira warri Bashaar al-Assad har'a mootummaa aangoo fi kana hunda kenneef eeyse jira soo Bashaar al-Assad lammaffarraa nuti maal dhabneeti maal nuu kennuu dide jenneeti sigale Bashaar al-Assad irraa komiidiyeefa waan harkattan dhabdanii maarree dhabdanii miitirkishoo dhabdanii nuun jechuu turtan sigale maaliif kun wallaala keessan harkisiisa malee ani hedduu wallaala laalu sigale wallaala rawaan hin ilaalleef akkuma isin gartee irraa barattan jechumaa fi irra isinii deebuu jira malee isinirra laaleetii miti jechuudha isinirra laaleetii miti saniifu laalamma maal dhabdee miitirkishoo dhabdee wanni dhabne gaafii Oromoo tan deebiin dhabne gabaabdutti Oromoo waanuma wajji dhabne malee waan nuti arkannee dhabne kun dhabe waan nuti dhabne kun arkatiin jiru waan amma even faarsee bulaan kun waan arkatiin qabu faarsee bulaa keessa namaan ammas ruufuu jira bar nama komantii jalan na arrabsu keessaan sheekka Abiyyee naanjuu jira bar qaniinan masruuf rabbii jecha
waa takka wanni isaan itti kennan laaqana nyaachiftu faarsee bulaa kana itti toltee fakkaatti. Amma waan garaa dibbee tagaafa kan jaawar jala ceetu tagaafa kan akkana ceetu sigale namicha mataa baaldii san furadhu sigale khataa'ee jirraa iyyuu kana itti tolteetichi iyyansi fakkaatti. Oromoo biratti ajoonee qaanii namni nukkoof akkamitti as deebinaa. Meedii rokkamumatti as deebinaa jechuu ichiisaan iyyisiisu jira malee itti tolteetiin waan kanaan keeysaan beeka. Yeroo hunda isinumatti nama abbulee jengi. Joollee waraanaa tana tagartee qawweedhaan dhiitee kufaa kanatti itti toleetichi si dhiite si fakkaatti. Joollee waraanaa tun nama shurraaban jijjiirranne jira. Tarakkoo keessa jirtu. Sigale. Wallahi. Kan sagalee ta'uuf qabnu bir ummanni sirna sanii wajji dalagu kan namoota muraasa qubaan lakkaawamu kan sirna sanirraa fayyadamu jiru. Sigale. Wanni dilli kana goohu, wanni dilli kana yaa'utun guutuun isaa wallahi. Joollee waraanaa taqawwee qaba baadhattee sirna kana jala yaatu. Shurraaba tokkoon bar waggaa tokko ol deemti bar. Shurraabni kun irra ciccitee qaaniidhaa miila kophee keessaan fuudhu bar. Sigale. Akkas keessa jiran irra laalinaa kanaas as deebisuuf rakkoo ta'e hubachiisuuf yeroo hunda ati hogii qabsooytu. Diina xiqqeessaati firee heddummeeffatta beeka. Cufa yoo waraante. Kanaas yoo waraante. Wadala kanaas dhayitee yoo waraante. Nyagoo tanaas yoo waraante. Sigale bakka takka harreentu yoo si dhiite ilkaanii qaama keetii jazadaa jismii keessa caccabsitee sifitti beeka. Sigale hay taankii raashii annarra beemu jettee qaamni kee guutuun si gartee rakkina sirna kana keessa joolleen hojjettoota barsiisonni doktoroonni kana jaawar dubbatu sanfa nama doktara ta'ee sigale galiin isaa ilmaan isaa lubbuu isaa bira kuttee ilmaan isaa barsiisuu dadhabdee jira jaaba kan wallaalaan durriyyeen kashlabbeen gadda gartee gidaara jala dhaabbatee rifeensa maru miliyeenara ta'ee Dubaayitti gartee deemee qursii nyaatee deebu. Dhala Amaaraa tanarraa harka kaayyate sigale Dubaayitti qursii nyaatee deebi'a durri wallaalaa maaliif sirna wallaalaa hoogganu keessa wallaalaa sadarkaa qaba jechuudha. Profeesarri sadarkaa dhabee beekaan sadarkaa dhabee sigale xiinxalaan sadarkaa dhabee kashlabbee fi durriyyee nama maal na dhibde tiyyaa nyaadde na nyaate huddu nyaate. Sigale us miila na nyaachu jira je miila irraa harka dabre qaama guutuu nyaatee fitee jechu warra san qofaatu sigale sirna kana jalatti hafe malee namni mataa yaatu sigale namni mataa yaatu kan hudduun iyyaan khasamuu yaadu tokko kachi jalatti hafe jiru jechu maaliif uma sirna kana yoo siyaasaan sigalte laalte gartaa jechu. Ana maduro waa'ee hayyoota saraalee irratti isinii dubbadheetiin ture. Sirna ummata tokko hoggii balleessuu deemtu hayyoota isaa keessaa fuutaan isiniin jedhe. Jaawararra isinii himee jira. Dura warra isa mormuuf irraa dhiibee jedhe. Ichi booda warra gaafii jajjabduu isa cinaa taa'ee isa kaasu akka taayee danda'afa. Taayee danda'u maan jenne beek nagayaa abuuf nu gahaa. Kuno yonin biiroti ya gabbee dhaabbadde shurrubbaan marroo asiin nan mul'achuu jirti. Kullu shay min al khasara waboo arkaatiin jira. Khasaaraa keessa hundi keenya seenurra afaan Oromooti. Sigale mari'annee tasgabbooyne sigale ilaaf ilaamee maraatanii biyyan bulchan ka mari'atanii biyya bulchani sigale saniifuu tasgabbiidha wal dhageenye kan hayyoota arrabsinee dhiifama gaafanne kan ariinees deebifne kan hinees hidhaabaafne haateenyee mari'annuyi akkamitti nugusaan akkana jette hidha qabdi sigale hanganumatti hidhame la bar ministeera nageenyaa jaaniin nageenya akkamitti dubbatta kana ol nama abiyyi maal akka ta'e maaltu siima nama ministeerri nageenyaa nagaya haabuuf nu jechuuf hidhaa kaawu sigale Tigree finne jijjiiraman garree Amaarat dabarraa ammas hin ta'u woboodha amata meeqa dhooyne amajjaa dhooyne jijjiiraman garree nu gahaa sigale nama siinjee fuutee hidhuu caalaa sigale maaltu eenyummaa keessi ibsa ministeera nageenya nagaya dubbate jettee hoggiitu sigale nagaya dubbate akkamiin nagaya buusi jetta
Akkamin nagayaan dubbadhu jettaa. Akkamin nugusticha jala dubbattaa jedhanii fuudhanii hidhaa naqanii jechuudha. Saniifuu wanni Oromoon beekuu qabu namichi kun namicha gartee jijjiiramuu miti. Gaaf tokko Rabbi hayyoota Oromoo kana kaasee hayyoota Oromoo, sheekotii Oromoo, abbootii gadaa wal gurmeeysanii aboomee waan asitti gabaafamu tana abiyyi quban qabu. Sigale waan asitti ol gabaafamu kana quban qabu. Meedha indeeti waan Oromiyaan tun itti nuun jirtu. Waan Shimallis keessaan nu jirutti himannaa jedhanii dhaqan sigale. Dirqitti ol naqaniiti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dirqitti irraa hulaa banee ol naqee akkana Shimallis kun dachii balleeyse. Gartee sirna kana burkuteeyse. Wanni udaan si dibu jiru Shimallis kana. Khaadiree nurra jaareen nu fixu jira. Akkana nu godhu jira. Nu hatu jira. Nu zarafu jira. Sigale Rabbiiji ilma keenya Shimallis kana nurraa kaasii jedhanii gaafatan sigale. Gaafatan. Anaa tolfatee narraa tuuxanii beekadhaa. Buna dhugaatii mana kanaa baay'ee. Namichi akka miidiyaarra kokkoflu kanaa miti. Lafarra akka shilabbeedha sigale. Jecha isaan dandeessu. Jecha inni siinjuu hin dandeessu. Kunoo Dr. Milkeessaan ableen abbaafatee jaan akka jihaadatti bar Bilaal natta'uudha. Mataan irraa darbu. Sigale nama sadarkaa sanitti manguddoo xiqqeessee anaa tolfatee anaachi kaayyatee waaniin anjeen godhu jira. Eegas booda baqqaa nuti sa'eedaan namichi nuti nama nagaati jennu isaa tolfatee eedaan Shimallis akka abbootii gadaa rashansiisu osoon jettuuti horee nageenyaa nuti nagaumaaf dhaabe seene horee san quba qabnaa bannuti. Keessa sirri quba qaban. Horee nageenyaa jedhanii jirti nu qubuma qabna. Nagauma eegu jirti seen. Edaan isiin tana qaxnama godhu jirtu. Ta nama hudhu jirtu. Ta abbootii gadaa rashanu jirtu. Ta gartee nama mootummaa kana mormu hundaa'u gartee takka irra deemtee qaxu godhu jirtu. Edaan ajajachi itti gakkennu jira namichi. Amma nama hundaa galtee jechuudha. Amma mootii hattuu ta'uu sigale. Mootii hattuu ta'uu mootii zaalimaa ta'uu amma gartee hujiidhaan mirkaneeffatee jechuudha. Amma nutis nuu galte. Amma gaasaba baqqaa namichi qaceeluu didee Oromooti ya namichi qaceeluu miti. Yoo hallayya qaceelchine malee jennee amma Oromoo gabbaanee jechuudha. Amma dhugaa himuu eegallega. Rabbiin dhugarraa qarrabanee inni ummata shawwadee akka nama miidhamaa fakkaatee akka nama hattuu tanaa wajji qunnamtiin qabnee barsa marameessi keenya hanni xiqqayyi masmarno hanni xiqqana akkana hattuun biyya balleessite waan inni yaadattanii ni hatta malee nyaattu hattaniiti maarree taata malee nyaattan hattuudhaan ijaan takkasaati bar isu ta'u no ittiin kijibu jiraan dubbatinaa jaa hinaariin hagaan irra laalinaa jaa jara keenya wayna irra laaltanii shimeekii fiqaaduu kiyya wayna irra laaltanii jaansii timuddi janiin jarri maal garaa guuttannaan farsoo isaanii tuttuunnaan shaashaayii isaanii hoteela isaanii jaarrannaan zarafanii biyya ala baafachuu dandeenyaan Dubaayin mana bituu dandeenyaan maaltu isaan dhibe hanga fedhe afaaninaa dubbachaa oolu sigale anniti qayyimas bar nuti dhuguma bar miskiinaa bar nutiin guyyaa buleessu anniti qayyimas bar mee hattuun aadaan maarree haataatu edaan kanummaa haazaa wal mudiirul hattu edaan muriinni guddaan hattuu isa sigale hattutti hattuu himachaa jirre edaan eega sheekotiin gajjachaate aboo rabbi sodaadha abbummaanuu isa sigale naa tolfatee narraa tuuxanii beekadhaa afaanii baafatee nuun jeeti yoo dandeeysan afaaniinusaa yoo dadhabdan Oromootti dhugaa jirtu himaa jette sheekotii abbootiin gadaa sheekotiin ijji gayyaate naa tolfatee eegas booda idaan Oromootiyya edaan namichi halka guyyaa asii hattuu paarlama irratti arrabsaa oole hattuun wajji arrabsaa oole sigale bar Shimallis afaanii baaf humaan fiddanii jaabar hin garre
برش ملس كونو ما نندو يسيني بر والله والله مسكين كان ميتشسنين جدو كل شيء من المسكين يا مسكين تجخي هم انفد يا شيخ ابو تاجچو تريبر افاني بافته هم انفدني ني يتملي جابر اني خاغلي قلچو جرا جچو